Fakkeenyaaf barataan magaalaa deemee magaalatti xiqqoo fi baadiyyaa irra deemee magaalatti baratu. Maaliif dalagaa hin dalagan? Doolaara dalagachuun barbaaddu? Ijoolleen biyya Arabaatti harka keessan isin bu'uunca hojii humnaatiin maallaqa hin dalagattanii? Doolaara hin dalagattanii? Dalagachuu dandeettanii? Onlaayinii dalagachuu dandeettan? Akka barbaadanii dalagachuu dandeettan? Ijoolleen shamarra mana Arabaa jirtan sa'aatii Facebook fi YouTube irraa qopheessan gabaabsatii yeroo muraasa godhadhaatii irraa fayyadamaa akkaataa itti fayyadamtan isin agarsiisa nu hordofa. Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan yaada gorsaa fi yaada barnootaa wayii qabadha isin. Kana jechuun namni keenya waa hedduun duubatti hafee jira akkuma beekamu jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti teekinooloojiiwwan adda addaa keessa duubatti hafee duuba jira. Wal qarqaaruu irratti wal cinaa dhaabbachuu irratti duuba jira jechuudha. Fakkeenya tokko yoo ilaalle yeroo ammaan kanatti jechuudha. Hojii dhabaan biyya keessa fakkeenya Itoophiyaa keessatti hojii dhabduun miliyoona hojii dhabaa ijoolleen keenya baay'een isaanii rakkoo keessa jiran jechuudha. Kana jechuun irra guddaatti fuuma rakkisna waa hordofuu dhabu. Kanaaf akkasuma mootu ijoolleen fakkeenyaaf ijoolleen barattoota baadiyyaa irraa gara magaalaatti deemanii magaalaa gurguddaatti barachaa jiran akkasuma magaalota xixiqqoo irraa magaalaa gurguddaa deemanii warri barachaa jiran ijoolleen fakkeenya sadarkaa yuunivarsiitii irra geette akkasuma barnoota illee warri magaalaa gurguddaatti barachaa jiran jiru jechuudha. Isaan kana ka barsiisu maatii tuqee irraa waan qabu gurguree achitti isaan barsiisaa jira. Maatii rakkisaa jira. Kun sirrii miti gonkumaa jechuudha. Akkasuma mootu ijoolleen biyya Arabaa jirtan kan shamaraatiif kan dhiiratis ijoolleen biyya Arabaa jirtan fakkeenyaaf shamaraa jechuudha. Mana Arabaa keessa waayifaayitu jira. Akka barbaadan sa'aatii 24 argatan. Garuu ittiin fayyadamu. Sa'aatii keessa irraa murtanii sa'aatiitti diraamaa YouTube irraa ilaaltanii fi Facebook ilaaltan san irraa murtanii sa'aatii muraasa irraa murtanii maallaqa dalagachuu dandeessa. Akkamitti akka dalagattan isin agarsiisa. Maallaqa dalagachuu dandeettan. Doolaara sharafatuu dandeettan. Waan dalagattan san irratti dachaa biraa waan biraa dalagachuu dandeettan doolaaraan dalagachuu dandeessan. Ijoolleen dhiiraa biyya Arabaa keessa jirtu. Hojii humnaatiin haga harka keessa jechuun gabaabatti karaa gabaabaadhaan akkamitti akka dalagatu si agarsiisa. Sa'aatii itti hojii irraa deebitee gittetti mana teettee waayifaayi qabda waayifaayitu jira biyya biraatti Itoophiyaatti xiqqoo qaalii malee. Kanaaf jechuudha. Gatteettee sa'aatii teettee Facebook ilaaltu sa'aatii teettee YouTube irraa waan adda addaa ilaaltu sanitti sa'aatii muraasa qabattee mobaayila keetiin eegala. Mobaayila keetiin akkaawunti akkaataa itti banatu si agarsiisna. Si galee jala gatteettee akka ajaa'ibaa kanatti yoo dalagatte yeroo muraasa booda jijjiiramtee hojii humnaa sana achi darbitee kompiitaraa fi mobaayila kee lafa kaa'attee laaptooppii mobaayila kee lafa kaa'attee akka ajaa'ibaatti dalagachuu dandeessa. Jijjiirama kunis. Kana mootu hojii qabatamaa sirriitti waan irra geenye. Akkamitti akka dalagamu isin agarsiisa. Kanaafuu maal godhu? Waan kanarratti xiyyeeffadhaa fi akka dalagamu isin agarsiisa. Hin dalagne. Isin agarsiisa akka itti dalaga. Ani mataan kiyya dalagee itti jijjiirame argee jira. Kanaafuu waan ofii kiyyaa qabadhee dhufe kana dhugaa yookaan sirrii ta'uu isaa isin agarsiisa. Waan ofii qabadhee dhufe kana isinis bu'aa kan akka itti fayyadamtan barbaada. Maal nama takka waanyee maal argata? Ani qofni itti fayyadame maal argata? Namni hunduu itti fayyadame rakkataan tokko yoo rakkoo itti bahe kuni bu'aadha. Kanaafuu haga dandeettaniin ijoolleen barattoota kan magaalatti maatii rakkiftuun mobaayila kee as fudhattee yeroo muraasaaf bakka waayifaayiin jiru dhaqxee xaqxaq gootee viidiyoo 4 laaltee gaafii waan YouTube akkaawuntii banatsan waan tokko dhaltee maallaqa doolaara qaxxataa dhaqxee Awaash baankii irraa maallaqa fudhatte baankii barbaadde irraa Western Union irraa fudhatte jechuudha. Karaa gaawwatti akka itti maallaqa fudhattu wal agarsiisa. Kanaafuu karaa yeroo amman tanatti Facebook fi YouTube qofarraa wacii odoo hin taane akka itti dalagamu warri achirraa Facebook irraa YouTube irraa wacii isin laaltan kun dalagachaa jira. Ati garuu akkanumatti yeroo kee guddu atis dalagadhu. Kanaafuu akka itti dalagan si agarsiisa. Maal godha? YouTube chaanaalii keenya jala seenaa hordofaatii subscribe godha akka itti dalagan tartiibaan akka itti maallaqa dalagatan qajeelatti isin agarsiisa. Doolaara akka itti dalagachuu dandeetta. Kijibaa miti bara. Sirriiba doolaara dalagachuu dandeetta. Sharafachuu dandeetta. Fakkeenyaaf warri biyya Arabaa jirtu ijoollee shamara biyya Arabaa jirtan achuma teettanii dalagattanii mobaayila keessanitti dipoozitiidhaan walitti qabattanii yeroo muraasa booda mootu qaxxataa baankii Awaash Itoophiyaatti akka itti argattan isin agarsiisa. Ijoolleen dhiirallee akkasuma. Dalagaa humnaa achi gattee as teettee kompiitara keetii wanti teettee ofii keetii hojjetattee ofii jijjiirtee nama biraatu akka agarsiiftu hiriyaa keetii akka jijjiirtu si godha. Ijoolleen barattoota warri qubee lakkaa jirtan warri barnoota qabdan ijoolleen magaalaa jirtan karaa gabaabaa yeroo dalagamuu danda'utti maatii keessan hin rakkisina dalagaa aadaraa keessa akka ajaa'iba dalagachuu dandeettan. Yoo beektan dalagaa yoo hin beekne immoo kootatiin jala seenaa subscribe godhaatiin hordofaa yeroo muraasa booda akka ajaa'ibaa kanatti dalagattanii ofii jijjiirtanii maatii keessan jijjiiruu dandeessu. Kanaafuu maal gootan seetan? Amma karaan itti akkaataan itti maallaqa onlaayinii dalagattan kun waa hedduu barbaada jechuudha. Maateriyaalii barbaada. Maateriyaaliin kun salphaa uummata akka waan namatti kun jiru. Bakkuma intarneetii jiru haa ta'u. Maal gootan seetan?
maal gootan seetan akkaawuntii keessan ka iimeela keessan ka moobaayila keessan irra jiru beekuun barbaachisaa. Kan biraa immoo warri paaswordii fi jiimeela moobaayila keessanii hin beekne akka itti paaswordii fi jiimeelii keessan banattan isin agarsiisa. Kanaafuu maal gootan haga dandeessanii na hordoftan jechuudha. Kunoo ammarraa jechuudha. Kaanitti kana qabattanii kana sammuu qabadhaatii na eegaa. Borumootu akka itti karaa itti maallaqa dalagachuu dandeettan isin agarsiise. Weebsaayitii ajaa'iba kana fidee tartiiban ka maallaqa dalagu ka dhugaa yoo dalagattee jijjiiramuu dandeetta. Yoo doolaaraan fudhatiin na gaafadhu. Kanaafuu maal gootan seetan YouTube chaanalii akka boru walitti deebiin ol agarru barbaadde YouTube chaanalii kee jala seentii subscribe godhu. Hiriyaa keetiif share godhu.